tokko ta'ee waliin fulla'ee diina isaa ofirraa ittisu hin barbaadu. Cirumaa hin barbaadu Oromoo. Sii galee. Dhaggeeffadhu siif hin hima. Dhugaa lafa jirtu. Gobanaa daachee viidiyoo korratti saaseera. Gobanaa daachee Oromoo gansiise jedhama miti. Jedhama miti. Oromoo gansiisuun sawaa tokko. Waan inni gansiisee fi isaaf gamee ta'uu danda'a. Sii galee akkuma amma uummata Oromoof game, akkuma amma uummata Salaaleef game, akkuma amma uummata Wallaggaaf game, akkuma amma uummata Shawaaf game, isaaf gamee ta'uu danda'a. Sii galee. Yoo ija tokkoon uummata kana ilaalee bushe kan kanaa tachi uummata Wallaggaa gobanaa daachee ta'ee Amaaratti karaa argisiisee mootummaa kana ofirraa kaasa. Uummata Salaalee gobanaa daachee ta'ee mootummaa kana ofirraa kaasa. Uummata Shawaati gobanaa daachee ta'ee mootummaa kana ofirraa kaasa. Sii galee. Kanaan ala Oromoo sadii afur qofan nagaan jiraachisa. Inni kaan akka barbaade haa ta'utti mootummaan biyya kana bushu tokko iyyuu hin jiraatu. Gara fuulduraatti siif hin himaan. Bula taanaan Oromoon ija tokkoon ilaalamuu qaba. Kaabaaf kibba isayyuu biyyanaan itti dhaladhe sanan ilaalamiti. Xaqlaay ministeerii taanaanan sii galee. Miti. Jireenyi dhala Oromoo haati Oromoo isheen tokko nyaachaa, haati Oromoo isheen tokko kolfaa, haati Oromoo isheen tokko sargii garaa deemaa, haati Oromoo tokko immoo asii mormi irraa citaa, haati Oromoo tokko immoo asii beelaa, haati Oromoo tokko immoo asii lukti irraa citaa, biyyi jalatti tole jedhee taa'u tokko iyyuu hin jiru. Sii galee. Kanaafiyyuu adaraa seera lafaa, adaraa waaqaa, uummanni kun cubbuu isin irraa qaba. Lubbuu isaatti dhabee, dhalatti dhabee, kichuutti dhabee, jaarsatti dhabee, jaartiitti dhabeetu aangoo kanarra sin fidee sin kaa'e. Sini galee. Har'a immoo deebitanii inni kanaan dura du'ee aangoorra sin kaa'e xinnaateetu isa kaan qawwee ofii keessan itti laattanii daangaa cabsiistanii mootummaa taate daangaa Oromiyaa eeguun sitti ulfaata biraasa. Daangaa Oromiyaa wattaaddarri Oromiyaa utuu wala akka kaannisaa wasu Oromiyaa daangaa Oromiyaa eeguun itti ulfaata. Beekaa Oromoo fichisiisu, beekaa haadha Oromoo boosisu, beekaa Oromoo fichisiisu. Ati mootummaanii Oromoo eegaa saartaa. Mootummaa Oromoo eegaa. Qalladdaa. Soo kanaaf falli Oromoon akkamittiin tokko ta'ee ka'ee diina kana ofirraa maal gochuu danda'a? Dhaggeeffadhu. Yoo xinnaatee jechuudha waggaa 5 dura moo 6 dura? I think waggaa 5 dura natti fakkaata. Al takkaatti Oromiyaa keessatti liyyuu haalii meeqa ta'e eebbifame beektaa? Ambootti liyyuu haalii 20,000 ta'e eebbifame. Al tokkottidha. Oromiyaan yoo xinnaate liyyuu haalii 400 qabara. Sawaayee daangaa minamini dhiisite jechuudha. Amaaraa guutummaa ishee ari'anii baasuu danda'u. Lafa Itoophiyaa keessa. Ati mootummaatu Oromoo eega jettee yaadda taanaan gowwoomteetta. Sababni isaa yeroo Wallaggaan du'aa turte, yeroo Wallaggaan dhumaa turte, dookterota sana faana haasaa turre soli. Beetta keessa beetta. Waa yeroo gargaarsaa sana jechuudha. Maal jedhan? Inni ergina qoricha akka itti geeffamu hin jiru jennaan namoonni gaafa qoricha gaafatanii hin erginu uummata Wallaggaatii fi shanii of keessaa baasanii jedhanii qoricha irraa dhowwatan. Sabni baalaan maranii awwaalamaa ture. Kara deemaan naqee bakkee baasedha kan. Sii galee kan waraanni achii fixxurra dhukkubitti galee akka qorichilleetti nanni godhanii Wallaggaa amma kana dararanii yerootti barsiisonni makiinaarraa gadi buufamanii ajjeefamanii yerootti Amaanuel Wandimuus addabaabaatti ajjeefamu haadhi Salaalee keessatti gaafa ajjeefamtu haadhi ulfaa gaafa duutu mootummaatu Oromoo eega jettee yaadda. Walloon waggaa ni bara walloo ko dhaabbatee beeku akkuma kan Wallaggaa guyyaa tokko boqonnaa argatanii beekan bara guyyaa tokko boqonnaa argatanii beekan. Furmaanni maalidha yooni? Furmaanni jalqabarratti ABO'nis ta'ee warri Oromoodhaaf qabsaan nafxanyaa lafa Oromoorraa baasu. Diinni Oromoo nafxanyaa kan mootummaatti deebitaa jechuudha. Sii galee maaliif beektaa sun? Amma mootummaan yeroo kamuu jira boris itti fufee jiraata miti. Amaaraan garuu seera isaanii tuqama kaa'amma dhaggeeffadhu yooni. Addi bilisummaa Oromoo Amaara qofa rukkutee gaafa baasu istirateejiin isaanii kanadha gara fuulduraatti kan isaan dhaggeeffadhu. Akkana jedha miidiyaa irratti kanatu odeeffama. Naagala polotikaan waa gaara. Polotika hojjechuu dandeessa baasuu ituun agarsiisinillee agarsiisuu duwwaa miti waan hundumtuu. Sii galee fakkeenyaaf Oromiyaa keessa Amaarri jirti miti bakka Amaarri qubatte beekamaadha Oromiyaa keessa. Kaartaa pilaanii baafatteetitu naannoo isheen qubatte dhattee gooltaan. Oromiyaa keessaan beekan bakka isaa fakkeenyaaf gara lixaa keessa yoo dhattee lixa keessa gaawwaa saqa jirbii bakka jedhamu keessa Amaara duwwaatu buufatanii jiru. Kan warra naqamtee immoo naannoo naqamtee warra jiraatan isaantu beekan. Naannoo isaatti Amaaraan lafa buufatte hundumtuu beekan. Lafa isheen jirtu hundumtuu beekaa jechuudha. So maal goota kana
lafa isheen jirtu dhattee Amaaraa kan jedhamu lafa Oromoo irraa gaafa sanachi walloo miidhani ati immoo dhuftee warras keessaa cuuccaatu. Hagga gaafa isaan nagaa barbaadanitti hagga gaafa isaan miilla Oromootti gadi kufanii dhungatanii dhiifama gaafatanitti. Oromiyaa keessa dhaggeeffadhu. Shawaa keessa, Arsii keessa, Jimma keessa, Baale keessa Amaarri jira moo hin jiru? Mana jaarratee dhala godhatee hin jiru isin hin jenne. Oromiyaa keessa lama dhiban hin qaban. Isaan ikko jalqabuma gaafa godaansa jalqaban aan dedhanii eessatti jalqabu Kanaadaa, Yuurooppii, Ameerikaa, Ingilizii fa'aa miti Biraazil. Jannata lafarraa Oromiyaatti godaanu jalqabu Amaarri jechuudha. Jalqaba eessatti godaanu jireenya maatii ishee jijjiiruuf bara baasoo ishee jijjiirrachuuf gunxaa ishee jijjiirrachuuf eessa dhufti laata? Uffata ishee walirratti hodhitee mini hodhitu walirratti hodhitu kirrii duwwaa ta'e uffata ishee jechuudha. Namoota Oromiyaa keessa jiraatan hin beeknu bara baasoon irratti waggaa meeqa uffatanii irratti ciccite kan Oromiyaa keessa dhufanii jijjiiraman hin agarre. Sii galee lafa Oromiyaa irra dhufan miti. Okay. Sanaafiyyuu maal gootaan? Oromiyaa keessa dhufanii jiraataa gara miiliyoona 10 ta'u yoo xinnaate jedhame. Amaarri gaafa isheen daangaarraan dhattee Oromoo tokko naannoo hororraa Oromoo tokko buqqistu Oromoon immoo 100 buqqisuu qaba Oromiyaa keessa. Ituu isaan ilaalanii viidiyoo waraabee deemaa biyya keessatti kana jedhe. Kana hamma hin godhinitti Oromoon lafa isaarraa haga jalatti qooshaasha kana hin buqqisinitti Oromoon boo'icha dhaabaa dhiis hin dhageenye. Maaliif beektaa soon? Bo'aa ture. Waggaarraa bu'aa tureen. Waggaarraa bu'aa tureen Wallaggatti makiinaa raacaasan nama ajjeesanii buqqee. Yoomii kaasee. Sadaka. Yoomii kaasee. Sa'aatii amma akkas qalamu kanatti qaleen agarsiisu taanaan lafarraa buqqiseen agarsiisu taanaan. Eessaan bu'aa Oromoo Namani torbee tokko booda hin jiru namni gumaa baasu hin jiru Oromoo keessa jiru. Torbee tokko dhiisi guyyaa tokko. Ofumaa sagalee taana malee namni Oromoo gumaa baasu tokko hin jiru. Dhiirri Oromoo tokko hin jiru sii galee. Maaliif ennaa? Inni irraanfatama baro. Hin jiru. Inni irraanfatama. Oromoo waan akka kana isa kamiif iyyinare isa kamiif boonyare. Oromoo dhugaa rabbiiti. Wanta Oromummaa kana dilalleessee Waaqayyoo duwwaa ta'u beeku. Isaan artistiin isaanii abbaa koo gaafa lafa fayyaa ka'anii agartee Minilik Zamachaa jedhanii adda irratti hidhatanii kan irratti hidhatanii makiinaadhaan ka'anii Oromoo makiinaarraa caasanii akka kanatti rashananii qawweedhaan lafatti jechuudha. Viidiyoon isaa jira. Oromoonni kan keenya artistiin isifaama simti tiiktookii illee sagalee ta'uu sodaatti bara. Qoshaashaa hunda. Dhugaa Waaqa jiraata. Naa ajaa'iba bara dhugaa Yesuus. Isaan artistii jechuun akka biyyaatti warra beekamanidha bara. Miidiyaa irra kan jira footoon isaanii bara. Artistoota warra fiilmii hojjetan. Siigalee so Oromoon maal gochuu qaba? Tokko gara laafummaa wanti jedhamu hin hojjetu kana booda. Isa si ajjeese ajjeesi. Isa si buqqise buqqisi. Isa morma si kute morma kuti. Isa si jaamse jaamsi. Isa mana kee gube mana isaa gube itti agarsiisiidhaan Oromoon kan akkasitti agarsiisinitti tasuma Amaaraan Oromoon niistu. Amma barteetti amma maa normaalii bakka. Hoolaa akka hoolaa qalanitti Oromoo dhaqi qalee dhiiga buufatanii. Uummata Oromoo namni isin hin beekne tokko hin jira. Mucaan sunis kara deemaadha. Kara deemaa jechuun Wallaggatti gaafa utuu ajjeesanii qaxaqqaxanii ajjeesanii bocoocoo keessatti isa buusanii achi keessaa deebi'ee ka'ee nama ta'ee of wallaane uummata kanaa fi imimmaansaa buusaa sinii gale. Utuu dhala qabu, utuu fuudhee haadha manaa qabu. Biyyarraa biyyatti darbee uummata Oromoo faana bu'aa uummata Oromoo gargaaraa jira. Mucaan kun gara argitanitti mucaa kana jajjabeeffadha. Ani umriin isaa waan turu natti hin fakkaatu akkasumatti ni ilaalaa jira. Mucaa kana ajjeesu. Oromoon immoo nama akkasiin jabeeffatu bari hin beeku Oromoonis nama akkasiin. Mucaan kun hin du'a kara deemaan hin du'a hin ajjeesa mootummaa mata ajjeesa. Mucaa kana amma dandeessanitti jabeeffadha. Maaliif ennaa dhaqee boo'a dhaqee viidiyoo waraaba daakuu baatee deemaa. Qoricha baatee deemaa waan inni fuudhee uummata bira hin deemne tokkoyyuu hin jiru. Yoo danda'e lukasaan yoo argate makiinaan deemaa mucaa kana deemaa jajjabeeffadha. Dhugaa rabbi isinitti hima. Namoonni baay'een kan hin beekne daanii mucaa kara deemaadhamu sana kan hin beekne jechuudha. Dhaggeeffadha yeroo Wallaggaan dhibeen sun akka kanatti bu'e mataa isaallee kan ija miidiyaatti baase mucaa daanii jedhamu kara deemaa sanadha. Isinittan hima. Dhugaa Waaqayyo. Ammas viidiyoo salaalee kana dhaqee kan gadi guuree baase mucaa kanadha. Mucaan kun lubbuu isaa ofii akka eenyutti beektu akka hacaaluutti mootummaatti laate already bakka mootummaatti laate maal gochaa jira? Dhugaa saba kanaa gadi baasaa jiran. An dhugaa rabbitti guyyaa tokko gastiisaa galee maaliin jedheen beektu? Akka mootummaan kun sin ajjeesnee jennaan erga hacaaluutti hundumti keenya yuuduun irraa hagan danda'e saba kanaaf hojjedheen du'aa jedhe.
hojjetaa immoo jira. Jaallattus jibbitus abbaa fedhe artistii caalmaa eenyu caalmaa kan dhugaa saba sanaa bakkeetti mul'isaa jiru isa qaamaan naqee wajjin rakkatee saba kanaa wajjin boo'ee waan qabu laatee fi rakkina faana hirmaatetu caalaa jechuudha. Harariin naqeera, Arsiin naqeera, bakka itti Oromoon nan dhiige jedhutti kan naqee fiidoo nama gaddisiisu fiidoo saba sanaa cunqura saba sanaa gadi baasee agarsiisaa jiru mucaa Daanii jedhamu kana. Gaafa inni du'e fiddu viidiyoo isaa amma dhiisa amma isa kuma qabdee gaafa inni du'e maa foloo isaa gaafa inni du'u viidiyoo isaa fiddu tiktookiin kun viidiyoo isaa qofata har'a garuu akaawuntii isaa sama foloo godhina gaafa inni du'e foloo gootu rakkoo qabu maan Oromoon keenya gootamis karaa sanaa osoo andanyaadha maaltu sin fakkaata leencotamin isin leencota keenya mucaan isheen duute isheetti nun duute kun tiktookii qabdi fakkaata tiktookii ishee foloo gochaa jiru ta'ee viidiyoo isaadha fidanii maxxansu ta'ee ayidoonno bara Oromoon akkasuma dhugaa waaqayyo amma koo laan agarta gaala amma tu mucaan kun ka'ee waa ta'e biyaansi mucaa kanaaf eegumsa tokko hin barbaachisa. Bakka Oromoof quuqamanni qabu bakki inni dhaabbatee Oromoo kanaaf quuqamaa jiru bakka isaaf malu miti bakka itti lubbuu isaa dhabu dhugaa waaqa jiraata bakka itti lubbuu isaa dhabu. Amma tu mucaan kun waa ta'eeti hundi keessa maal gootu beektu akkaawuntii isaa dhaxxanii guddistu viidiyoonni kanaan dura walloo keessatti hojjeteera walloo dhaqee yeroo inni hiqqaree boo'ee saba sanaa wajjin rakkoo isaan keessa jiran. Gadi baasee viidiyoon sun guuteera miidiyaa gaafa sana maal gootu beektusin gaafa sana maal gootu beektusin viidiyoo kana godhee ture waaloo kana deemaa koo Daanii koo akka jedheetu Wallaggaatti kana godhee ture Arsiitti kana godhee ture Harargeetti kana godhee ture dhaxxanii akkaawuntii isaa foloo gootu amma immoo laayikii iyyuu gochaa jirtan peejii isaa iyyuu guddisaa jirtan kan miidhama saba kanaa gadi yaasaa jiru. Tokkoffaan tokkoof tokko ituun viidiyoo kana gadi hin baasneeti hundi keenya yoo asirraa geemii taphachaa jirru qofallaara isinii galee asirraa hundi keenya kolfaara miidhamni Oromoon keessa jiru miidiyaa irratti hin baane malee viidiyoodhaan waraabame dhugaan saba kanaa hin baane malee sabni Oromoo daran dararamee jira. Maqaan tiktookii isaa eenyu jedha kara deemaa moo Daani'eel? Kara deemaa jedha miti. Kara deemaa jedhaati deemaa laala. Hingubanne Oromoo hingubanne waaqoonaaf miti waaqootuufis miti. Baraadha malee baraadha saba kana kan gargaara dhugaa saba kana kan bakkee baasaa eenyu akka ta'e baraadha malee ko waa godhaaf hin jenne maal gootuufis nama isin hojjete maal gootan eewudhaaf waa gootan eenyuun kabajjanii beektu viidiyoo isaa gadhiistes fataattis faana jiraatti gaallaa kana ajjeesii jettee basumaa wallee muka sudda jettee kottisayyuu akka jettee kuttee si faana immoo jiraatti. Kana ka dhiirummaan keessan kan konaatti waa'ee keessa yoo mudu xashee nama godha baraa tokko waa'ee Oromoo gaafa yaaddu xashee taata tun beekinii gadhiista karaa deema itun beekin karaa gadhiista dhugaa waaqa jiraata gaafa waa'ee Oromoo yaaddu utun beekin karaa gadhiista bakka. Yeeyyaan gorooroon kooyyuu na cufame. Qabsaa jirtu jedhe maalan qabsaan dhugaa jirtu sitti maana malee qabsoon akkasidha. Itun qabsaan jiraatti deemaa. Qabsoon kana caalu jira. Qabsoonni qawwee baatu maal godhee Oromoo fi dhudhuuftota haadha kee kana qawwee inni baatu maal godhe sagalee ta'e uummata. Dhugaa waaqayyo warrumti qawwee baatu. Sagalee ta'e uummata isaa boo'ee dhaabbateetu. Amaara tokko jeestanii nutti agarsiisne. Maal gootan isin hin maayidhaadha. Namni miidiyaa namni meeqa hin qabne meeqatu jira be. Siigalee dhugaa jirtu sitti muun homaa gochuu miti erga ta'e maal haadha kee qaban hin gorraane ree sana barbaadda taana. Akka tof eeggattuuf akkati haadha kee eegduuf obbolaan kee eegduufi bar kan namni asirra taa'e iyyuuf. Maaftan hin qaltan maaftan hin loltan hin maayin. Inni qawwee baatu inni obbo keessa kan jiru waan godhaa jira. Uummata kana boosisuu, uummata kana fixuu, uummata kana ajjeesuu, uummata kanarraa nyaachuu dhuguu malee uummata kanaaf warri qawwee qabanis waan godhan hin qaban. Nuti garuu as teenyee saaxilaa jirra amma humna keenyaatti. Dhugaa jirtu gadi baasaa jirra. Dhugaa uummanni Oromoo biyya keessa taa'ee dubbachuu sodaatee ifatti baanee dubbachaa jirra. Biyya gaarii jira. Dubbachaa jirra maal viidiyoon mana hojjettaa biyya keessa teessee afuuffee laayikii gochuu sodaata. Maal gootenetti? Saaphaphuu. Kara deemaan kanadha guys. Warri gaafachaa jirtan laayikii isaa baay'ee. Kara deemaan kanadha. Deemaa laala. Maqaa isaa kara deemaa jettanii yoo argattanii suufii kaatee jira sarchii godhaatti hundi keessan deemaati ilaala.
viidiyoonni bakkee baasu hundumtu Oromiyaa keessa deemee jechuudha. Warra jala deemtanii afaan keessan bantanii kiiloomeetira 3tti bantanii dhiira isin nutti dhiira sitti meeraaman nutti dhiira isin walii keessa irratti dhiira isin ani jaruma dadhabdan malee walii keessa irratti qoqqoota bara namni isin dursu hin jiru hundee sana maa sana argaa oolla miti Oromoo walii ishee irratti waan bassaadha leencaa maal jaratti agarsiisaadha amma jaratti agarsiisnuudha kan jechaaru sinii galee baay'ee namaa yoo dadhabne isa miiliyoona 60 ta'uu keessan humna qabaachuu keessan tokkummaa qabaachuu keessan wal jaallachuu keessan diinatti argisiisa yeroon isaa yoomi har'a kuno amra galgala kan baay'ee dibdii yeroo qabachuu isin gaafatu Oromoo dhaggeeffannaan waan salphaa isin gochuu dandeessan warri qabdanii baay'eeti dildil godhii deebi ala ollaa kee jira taanaan mana sarratti dhagaa buura yoo guyyaa sodaattate isinitti man dhugaa waaqayyoon isinitti ma yoo in sodaattate guyyaa akka mul'anne sodaattate halkan dhagaa kee intinitti guuttadhuuti kurtuutti guuttadhuu gibbii keessa akka shadhuuti halkan mana isheetti guuraa buli gaafa sana maal taati beektu akka Oromoon ishee jibbeef irratti ka'uu barbaadu hin barti sana booda ofii gad siidhiisti hin tuqinaa Oromoo jettee ofii isheetti baatee viidiyoo sii dalagdi Oromoo hin tuqinaa as keessa jirraa nuunnu duraraa jiru jettee viidiyoo sii dalagdi ofii isheetiin akka Oromoo kuttee viidiyoo gadhiisti saba Oromoo tuqinaa jettee mana keenya banannee jirraaniif yoon isinii gale nama gashuu hin danda'u akka kanan ta'etti asii qalamaa hammattee teessa taanaan wayiraa ji'a lama booda moo ganda ta'e boonya riqixanyaan dhugaa waaqayyo hin galanii nu galanii annas baane anaan na salachee dhugaa waaqa jiraata. Tuffachuu mootummaa Oromoo kana tuffachuu koo taa'ee raasaan jiru mootummaan bee taa'ee marraa akka sareen du'etti ilaalaa hin jirani mootummaan Oromiyaa akka ilmoo saree du'etti lakkaa jiru mootummaan akkoo dhimma ishee qabaataa. Kanaafiyyuu ofii kee falan namni sii fadhu hin jiru. Sagalee taane boonye jiru keessatti bari ofii keessan akka barbaadan ta'a. Dhugaa rabbi. Amma ji'a muraasa booda immoo ganda kamiif akka boonyu waaqatu beeka. Bakka kutaa kamiif akka boon eenyu akka qalamee moonyuuf akka boon waaqatu beeka immoo ji'a tokko laman caalu amma dhiyoodha dhiyoo garra waanta ta'eef jechuudha. Jarattiinoo teessee dhattee morma kuttee fiddi. Morma kutuun noormaal la'u isaan biratti dhaggeeffadhu. Noormaal la'u amaaraa biratti noormaal bakka. Isaan nama barbaadan dhannee kun nama mormoodha. Qaaleedhu bakka qalee ani koo dhugaa waaqayyoo hoolaa se'anii qaaleedhu bakka akkoti jedhu morma kuti jedhu. Sinii galee. So Oromoon biyya keessa jirtan ollaa keessan cheekii godha nagaa gaafadhaa. Salaamtaa dhiyeessaa fi ee'uudhaaf jara Amaaraatiif salaamtaa dhiyeessaa. Giddeetaan akkas ta'uu qaba. Haga salaamtaa dhiyeessiniifitti. Nagaa gaafadhaa maaliif jenna haadhati ijoollee ishee dhabee du'ee miti haadharraatii yookaan isa abbaarraatii nagaa gaafadhaa laala